السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني جرجرتو أمتك أشتي أكم جرتني الحمد لله. أنس نجر أمس فيديو براتين ولتي دي بني جر إجا أبلي وانكيا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبليتي تين ربنا مجينا تاسيها تاسيسو. أمس wanti na deebiste takka viidiyoo takkan arge viidiyoo fi koomentii achi jala deddeebu ruma deebi'een dubbadha jedheeti akkuma nama wallaaleetiin dhufe. Obboleettiin teenna hayaati isiin ganda dhugaa deemtee jirti. Nutu ganda sobamtuu adunyaa bubbee tana gubbaa jira malee. Egaa hayaati obboleessi kenna tokko viidiyoo irraa dubbate. Ani natti heerumtee osoo ansi jaaladhu waa hunda koo jedhee osoo waa hunda gati dhiisee jiru nagattee gara bahar deemtee jedhee komii irratti kaasa. Yaa obboleewwan kiyyaa wannuma feetis daladduu isiin amma bakka dhugaa deemtee jirti. Nutu adunyaa sobamtuu tana irra jira malee isiin iddoo mana isii kan dhugaadhaa galtee jirti. Anaafsituyyuu adunyaa sobamtuu mana kiraa keessa jirra. Isiin garuu mana kiraarraa bilisa ta'e. Ganda duniyaa mana kiraarraa bilisa ta'e deemtee jirti. Garuu anaaf ati mana kiraa keessan jirra. Adunyaa ergisaarra jirra. Manni haadha nuti keessa jirru ergisaadha, kiraayidha. Garuu gandaa kiraayirraa bilisa ta'e galtee jirti isiin jechuudha. Deebisaa hin jirre. Egaa obboleessi keenya kuni komii irratti kaasee akkasumas sababa saniif torbee lamaan darbite kana keessaa viidiyoon hojjetamaa ture. Isiinis sababa kanarraa kan gadi baatee koomentii deebii kennuu eegaltee akkasumas obboleessi keenya kuni waa hunda siif ta'ee osoo ani si jaaladhu haadha mana kiyyaa haadha ilmaan kiyyaa osoo siin jedhu ana gadi dhiistee gara baharii deemteedha. Baharillee abbaa manaa isiitiin kan jalqabaa akka ta'e dubbata. Allah waala warraa beekuu qabu komii irraa dubbate. Komii kana waaniin akira irraa dubbachuu fedhutu jira. Maaliif kaaftee isiin ganda dhugaa deemtee jirtiin hin barbaachisa jechuu dandeessa. Dhugaadha hin barbaachisu. Nurraa kan barbaachisu amma garuu du'aayii isiidhaaf kadhachuudha. Rabbiin dilii isii haadhisuu kan barbaachisu du'aayii kana kadhachuudha. Baay'ee nama rifachiisa. Haa ta'u garuu obboleessi kuni komataa komii dhiyeessee ammoo guruppii akkuma isiin jettee guruppiin abbaa manaati isiin akka adda baateedha. Torbee lamaan darbe kana akka abbaa manaa isiitiin adda baatee sababa saniif ijoollee baay'eedhaaf walitti bubbu'iinsaa eegaltee ijoollee walitti buuftisanillee namoota dhiifama gaafa dhaqee jettu osoo dubbattuu gara fuula akiraa deemtee jirti isiin jechuudha. Rabbiin isiif haa dhiisu. Akka obboleewwan keenya kunniinis akka dhiisaniif inshaallah abdii qabnaa. Yoo tarii kan as keessaa chaanaala kee kan hordoftan taate dhiisaa fi rabbiif jedhaa dhiisaa fi tiyyaaftee illee bor waan taatuun beektu waan ta'eef dhiisiif rabbitu si dhiisaa. Yoo isiinillee si balleessitee qalbii si cabsitee waasiin jettee jiraattee ilma namaati ni dogongora waan ta'eef ni dogongorti waan ta'eef mee viidiyoo gabaabduu kana dhageeffannee walitti haa deebinu. Mee viidiyoo kanarraa waa hubattan jedhee yaada. Abbaa kan jalqabarraa abbaa manaa isii kan duraati akka inni itti dubbatu. Lammaffaa ammoo isiinis akkan komii irratti dhiyaatee fi ammallee akkan namaan sababa wal dhabdee abbaa manaa isii lammaffaatiin illee wal dhabdee adda bahiinsa abbaa manaa isii kan lammaffaa kanarratti illee nama sababa sanii akka walitti buutee nama kanas ni araarfadha. Hiriyoota ijoollee shamaraatti kan jecha san keessatti sababa adda bahiinsa jidduu kanatti kan afaa itti taree qaba. Nin araarfadha Fatiyaas nin araarfadha ittee maqaa dhuftee dubbattee jirti. Isiin dubbattee jirti innis dubbattee jira. Mee viidiyoo kana walumaa galatti dhageeffannee walitti haa deebinu. Magaalaa wal oolchuu keessan kun anaaf naa gammachuudha. Maaliif
haqatii yabba'e waan ta'eef waan kana dubbachuun barbaanne ture miidiyaa irratti ol ba'e garuu bilbila si bilbilaan ni aarte waan aarte na fakkaate beekoni bilbila kaasuu waan diddeef karaa kanaan bifa kanaan argitu jedhetiin si viidiyoo kana si waraabee si miidiyaa irratti gadhiisuu kooti. Kanaafuu gaa yoo ka agartuu ati hayaat irra deebee bahar baga sidiise baga sidiise irra deebee ammas maaliif kana jettee yoo kanaan jettan taate hordoftoota keenya haasawni anaa fi hayaat jidduu jiru waan baay'ee nama gaddisiisu waan ta'eef nama gaddisiisu qaedu yaani waa hedduu wal bira qabna haasa hedduu wal bira qabna jaalala walii qabna waan jaalalli qabu sila waliin haasofnee ture hojii baay'ee wajjin dalayne gaafuma sanii yaada kana itti dubbadheen ture garuu yaada san lafa keessee isheen kaatee bahar bara kuttee har'a garuu احصل على ما تريد في سني فتيارس هيتو كان غلطمتو انا تو اران فدا كيف يو الباتي سوشيال ميديا كانوا قبتي وانا جتي هذا قبتي حاجتو وان كده جتو تير اوروني سي اكسي قولين في الاسلام اللي اكسمتي وان اسمي بابا نمني جروب بي سنتي تدي اسمي كيسا ولا لا نمني جروب بي سديد اللهم صل على محمد جروب بنتك تعربان الزلان شو بسجرتو تمام تعربان كانتي لوكي خاص جرتنا عربني ثاني انت كانوا ما عرفت اسمي يا هواني ما عرفت اللي انفدوا صح والله انا ما عرفت اللي بياخو انا ما عرفت اللي انفدوا قالوا مني واحد تونا انجي كومنتي تنجلتي جروب بنتك يا جروب بنتي انتو ترمدا بقى حياتي في بحر ربنا التفاسي بقى حياتي في بحر ربنا الدفاقيسي بقى حياتي في بحر ربين الدفاجاس جاني شو بسجرات أكنا جو جرادتو وما تيمتي جروبين سزفا والله وبالله يا حياة خبهر سيجالو ربي سيفا خادو خفاميلين تي obboleewwan kiyyaa akkuma viidiyoo kanarratti argitan kanatti jechuudha hayaati abbaa manaa isii kan jalqabaati kan inni komii irratti kaasee bagan sigatee inni sigatee garuu ani singatu jedheeni garuu isiin hundumarraayyuu bilisa taatee ganda dhugaadha galtee jirti duniyaa gurguramtuu duniyaa sharasharamtuu tanarraa galtee jirti garuu isiin kanarratti nama baay'eedha akka walitti buutee kan namoonni baay'een koomentii jirattillee arrabsanii koomentii san irrattillee deebii akka kennitee turte namni kun komii irratti kaasee abbaan manaa isii kan duraa kuni bulii 11dha viidiyoo kana hamma inni hojjete egaa bahar sigatee abbaa manaa isii kan lammaffaa akka itti heerumte torbee lama akkas hamma 3 jidduu tana hanga isiin adda baatee akka dubbatteetti jechuudha egaa inni sigates an jaalala dhugaasiif qabaa waa hunda koosiin jedhe waa hunda koositti dagadhee ani singatu jedhaan inni sigatus an singatu na dhageessa silkis si dawwaleen irraa kaasuu diddee jedhaan yaa subhaanallah isiin ganda silkirraa bilisaa ganda oduu kijibarraa bilisaa ganda dhugaa malee dharra hin jirre galtee jirti rabbiin isii haa araaramu rabbiin jannata isii haa gammachiisu teessoo isii ollaa nabiyyoota rabbiin isii haa taasisu yaa obboleewwan kiyyaa akkasumas koomentii hamaan jalatti babarreessitan ilmi namaa wal dhaba as keessatti wanni isiniin jechuun barbaadu takka wanti akkaan wallaalummaa kiyyaarraa isiniif dhaamu takka yoo jiraate keessattuu walitti bu'iinsa abbaa manaatiif abbaa manaa jala deemnee osoo tuqubaannee silaa gaariidha
maaliif jennaan abbaan haati manaatiif abbaan manaa gullichaa sadiin guyyatti lakkoofsa hin qabu kan inni walitti bu'aa oolu jechuudha. Gullichaa sadiin yeroo yerootti walitti bu'a. Sila kana ta'eef yoo abbaan manaatii fi haati manaa wal dhabdee keessan miidiyaa irratti hin baasinaa. Icciitii keessan keessumaa xumuradhaa. Isin walitti buutanii wal dhabdanii gaafa duraa garuu gaafa jaalalaan tarii miidiyaa irraa wal bartanii miidiyaa irraa walitti dhuftanii jettanii icciitii inni guddaan kan isin xumurattan keessaan akkasumas gaafa walitti buutanis akkuma jaalalli jirtu jibbis jirti waan ta'eef gaafa jibbii dhufellee keessumaan xumuradhaa. Kaameraadhaatti asin bayinaa. Icciitii jireenya keessanii wal dhabdee keessan asin baasinaa. Kan yaa bara keenya kana malee yaa ummata keenya haati manaatiif abbaan manaa yoo wal dhabduu hayyuu maatirran taru ollarran taru yookaan ollaa seentii yookaan gara maatiif yookaan gara maatii isaa deemti kanarran taru jechuudha. Yooni isaan lamaan wal araarfatu sadarkaa dadhabuu takka irra gahanii manaa bahan jechuudha. Kanaaf ka'ammaa kunii sadiin si xalaaqe FB irratti barreeffama. Wanti samoonii kana FB irra deemaa jirus baay'ee nama jibbisiisa. Yaa obboleewwan tiyyaa tan rabbiitunis akka jirtu. Daqiiqa takka keessatti rabbiin wanna fedhe nurratti raawwachuu akka danda'u mee ufaa midhannu. Gaafa wanti tokko raawwatamu diqqoo keessatti ufaa laallu. Sihii kee miidiyaa irra fidin. Siif wal ta'uu dadhabdanii law akkuma jaalalli jiru jibbis jiraanii dhufa maasi jibbite jechuu hin dandeenyu. Akkuma jiru jaalallis jira waan ta'eef. Jalqaba jaalala jira iftaansee jibbatu dhufa. Jibba booda hoo jaalallis deebi'ee dhufuu danda'a. Maal jennaan ilma namaati wal dhaba deebi'ee walitti araaramuu danda'a walitti deebi'uu danda'a. Garuu hamma dandeessanii miidiyaa ala ta'a. Jireenya jaarsa keessanii wal dhabdee jaarsa keessanii asin baasinaa miidiyaa irratti dhufina keessumaa xumuradhaa. Jaarsaaf jaartiin icciitii hedduu sattara hedduu wal biraa qabdan sattara keessan gadi hin baasinaa. Nama sattare rabbiinis isa sattara waan ta'eef hossattaruu kana mee haa barru. Mee akkanuma kinoo har'a isiin ganda akiraa deemtee jirti har'a irraa dubbatamaa jirra anaa dabalatee jechuudha. Kan jalqaba jaalattees hiree addaan baasee hiree addaa isa baastee nama biraatti walitti dabalamtee kunis adda bahee maal godha hireedha. Hiree saree maraatte keessattuu dubartoonni waan bultii waan jireenyaa kanarratti osoo darrabsuu walqii qodhiisnee gaariidha. Irra caala dubartiidha. Amma rabbiin isiif haa araaramu mucayyoontu isiin bakka dhugaa jirti. Anatu dunyaa sobaa tanarra jira. Jaarsa abbaa manaa isii kan duraatiinis wal dhabdee jirti. Deemtees baharitti heerumtee jirti. Bahariinis wal dhabdee jirti. Biyaansi torbee sadii akkas lamaan kana jidduu diddiimaa jira. Kana ijoollee shamaraa koomentii isii jala seenee hellaalaan ture dhugaa rabbii. Ijoollee shamaraattuudha. Maaliif? Har'a isiin deemtee jirti osoo jiraattee baraaramtee walitti deebuu dandeessi. Abbaan manaa wal dhabee adda baate suni osoo nabseedhaan jiraattee walitti araaramtee walitti deebuu jirti. Walitti deebuu dandeessi. Keessattuu namni ijoollee irraa qabu fagaatee yaa obboleewwan kiyya jaarsaaf jaartii dubbiin jaarsaaf jaartii jaarsumaaf jaartiif osoo dhiifne irra gaarii ta'a. Hin arrabsanii hin abaaranii maalii jedhanii maaltu abaarsa gahee maaltu arrabsa gahee namni wal dhabanii jiranii. Haya miidiyaan bara ta'e irra as baasanii jiranii. Dogongora guddaa miidiyaa irra as baasuudha. Erga baasanii hoo hamma ammaatitti hamma hadhaa hamma kalee dheengaddaatitti arrabni irraan naabanne koomentii san jala waa isii ajaa'ibu keessa. Yaa obboleewwan kiyya mee rabbi haa sodaannu. Mee rabbi haa sodaannu. Dhimma jaarsaaf jaartii yeroo wal lola yeroo gabbaa rabbi sinaa araarsu jedhan. Miidiyaa irraa ol deebi'aa jedha koomentii barreessaafi. Rabbiin isinaa araarsu. Jaarsaaf jaartiin duruu wal lolti ol deebi'aa wal araarfadhaa jedha barreessaafi. Ati hoodhu laa hin barbaachisu kun. Kanaaf obboleewwan kee viidiyoos isin irratti dheeressuun barbaadu. Waa'ee obboleettiitti yaattu na dhukkubsee natti dhagahamee keessa koo akkuma nama wallaalee dubbii tokko irra deddeebi'aa jira.
والله يبولي وانكي أكان كيسي أنا أكوبه قرو هجي ربي هوني كودا ننجرو دنداني أمر ربي فيدي ودر رافودو هندن دام تيري يا بولي وانكي هندن دامتو قرو أكان نتدقامي هندما يو هو ربي فيدي إنا لله وإنا إليه راجعون ربي نما جرنا تأسي هذا سيسو بيشارة متى نرى برباجو ربي دلي سيسي فاديسو هندن دا ربي دلي سيسي فديسي gubbaa kana qaamni isii xalaxalamee gubatee akka quunceetti baala mukarraa quuncootitti quunca'ee rabbiin jannata keessatti nama boqotu nama haara galfatu nama jismii asirratti ibiddaan xalaxalame kuni rabbiin jannata isii firee jismii gubatee kana qabbaneeffatu rabbiin isii haa taasisu tana bicha kadhadhaafi wanti hundumtuu hin barbaachisu amma kan isiin nurraa barbaachisu hoo jiraate du'aa'idha hundumtuu gamana dhahee kun gamana dhahee kun gamana dhahee kun gamana dhahee hundumtuu waa hojii ofii argata anis hojii koo fudhadhee ittiin ka'a badii kootiif namni itti gaafatan jiru ana itti gaafata anaaf isiin illee rabbiin nuuf haa dhiisu rabbiin nama badii waliif dhiisu walgorsee walteeffatu rabbiin haa taasisu nama hosattara walirraa baasu walirraa mulqosoo hin taane nama hosattara rabbiin haa taasisu kan isiniin jechuu barbaada ijaaf qalbii irraa na hambisaa waanin qalbiin koo na cabdeefi waanin na dhukkubeefi akkuma maraattuudha irra deddeebi'een dubbataan jira ijaaf qalbii irraa na hambisaa na uffalchaadha obboleettii teennaaf maffiraa kadhadhaafi rabbiin jannataa isii haa gammachiisu rabbi diliisii hundumaayyuu isii haa dhiisu rabbi isii haa araaramu ahali isiiti hundumaayyuu sabriif jajjabina haa kennu inshaa Allah amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagatti naa turaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu